Waggoottan darban keessa amantoonnii fi daawwattoonni gara magaalaa qulqullooftuu Tigraay Aksuumitti yaa'aa turan. Waraana mootummaa federaalaatii fi paartii naannoo sana bulchaa ture gidduutti ji'a 7 dura jalqabameen kan ka'e har'a daandiin qabbanaa'eera. Manoottan daldalaa cufamaniiru. Lolli baadiyyaa keessatti taasifamaa jiru magaalaa irratti sodaa uumeera. Gabaasa Heezer Merdook jaallanneetu dhiyeessa. Uummata Itoophiyaa keessaa harka 40 akka caalan amantii Ortodoksii kan hordofan yoo ta'u, amantoota Tigraay keessa jiran irra hedduuf Aksuum iddoo qulqullittii addunyaarraa jedhanii amanu. Taabotii abboommii kurnan qabatee fi kiristaanummaan Itoophiyaa keessa iddoo sanatti jalqaba argamee jedhanii amanu. Amantoota keessaa tokko ka taate Alam Gabrasillaas akka jettutti dhiifama argachuufan bataskaana dhufa. Waaqayyoos taabota isaanii eegaa jette. Garuu waraansa baatii 7 caalaa booda amantoonni iddoo sana jiran irra hedduun maatii namoota iddoo biraati godaananii dhufaniiti. Kanneen walitti bu'iinsa uumameen madaa'anis hospitaala dhaqqabuun itti fufee jira. Kiroos Gabruu akka jedhutti እዚህ ዝኾነ ቢምናይ ተንዲኖ ገለን አሰርኩ ተአሰረ እንዲነር ተሰሪ hojii ijaarsa gamoorran ture konkiriitii guutaatu jirru gamoon kun boombiin aleelame anis caccabaa boombiitu miila koo kana na rukute sanboodas kabiraa na rukutee jedhe. Bulchitoonni hospitaalaa akka jedhanitti kanneen wal waraansa ta'een madaa'an malees lakkoofsi namoota du'anii dabalaa jira. Sababiinsaas wiirtuleen tajaajila fayyaa kennan barbadaa'anii yookaan saamamanii jiran. Daandileen magaalota gurguddoo keessaa kanneen gara hospitaalaatti geessanis cufamaniiru. Jiraattonni Aksuum akka dubbatanitti daldalli suuta banamaa ka jiru ta'us hookkarrii darbee ni jira. Daldalan bannu taanaan beelaan dhumna. Waraansi kun haala jiru jijjiireera. Namoonni magaalaalee keessaa dheessan Aksuum keessa buufatanii jiran isaaniinis gargaaruu qabnaa jedhu jiraattonni. Tigraay keessatti hokkara uumameen namni 1,000 ajjeefamanii miliyoona hedduun manaaf qe'ee ofiirraa godaananii jiran. Tigraay deemsa deebitee bayyanachuu keessa jirti jechuun mootummaan dubbatus jiraattonni irra hedduun haalli nageenya keenyaa fi diinagdeen gad deemaa jira jedhu.